أيما تكفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمع رقم فون جرى جرتو لما نرمو فيديو كان يوربين سوداتا شير قدها مجأيو كان كاسرة أغرتني مكحشي روسا دمتي دلتو جماتي عمرين في دي جرامي لما كاليسا دبي كيستي أصو مدامي مناقد دربتي متي متافيان قبدو karaa irra deemtu madaamii koomtee galtee eega fuutee galteen booda gibbii keessa galtee ni gaafattee eessa deemte jettee gaafannaan takka xalabaa badaaratti takka mana jaasaa deemuu good obboleettii itti daddawwalee na baasuu jedhee haasofni ishii bakka nu galuu dide kazzaan obboleettii ishii sanii yoo dawwallu obboleettii ishii xalaban jirtu bakkee hojjetti urgama isaan galtee guyyaa afuratti isheen jaafun nuun jette jechuudha. كنا وانت مدامون لما سديتي تكا في دور ورابتي تكا لي بير ورابتي والله شامرتين ليو حاصل لين بيني وجل لين بيني ألم بينا مالك جنان يعني بسيسي أكسي تؤمني نم بير سدي جياتي دررتو هدو غرانا ياتي جتورا نتي والماغلتو إتوبا جني هامنا جتورا كنافو ورشي بيتاني في kaleessa galgala sa'aatii akka Dubaatti sa'aatii 10tti na bira dhufte haga sa'aatii 5 jechuun obboro hanga sa'aatii 5 beera osoo teessee kun iqaasii fattashaa kun ishee baqa maal keessa dhufte gaafata kanaafuu ishee anas garaa na dadhabee walla waan gochuu wallaalee akkasanillee osoo rabne bulee ammas haga lafti bariitellee haga firri kan kee dhufuttaa jennaan diddeen harkaa baatee kanaafuu barbaada mucayyoon xiqqoo masarsiif sirri hin jiru waan ta'eefiyyuu uummata Oromoo keessattuu shamarran mana jaataa teettanii obboleettii keenya bakka yoo isin madaamoonni irra dawwaltu bilbila irratti cufti jechuudha. Takka Abudaabii jirra takka Aleen jirra jetti. Kanaafuu isin garuu bakka himtu chaarjaa fi maannoo ajimaanii himti. Kanaafuu uummata qashtii mucayyoo kana akka barbaadanii bakki isin harkaa baate Dubaay magaalaa Dubaay jechuudha. Kanaafuu anillee homaa gochuu hin dandeenye akkasuma tokko halkan guutuu waliin dhaabbachaa bulee yoo lafti bariitiin harkaa baatee deemte jechuudha. Malee intalarsiiti gana ishee akkana keenya keessa deemaa jirnaani haasoftuu illee hin dandeettu qubaan akkana haasofti afaan hin beektu innaa ati eessaa jedhee gaafannaan ani jimma maqaan kee boontuudha. Gisee san harka kanallee wali hidhattee jirti jechuun mucayyoo walloltee harka keessa dhooftee dhiin harka bichaatti fi dhiiga bichaadha. Innaa achuma ganaa mucayyoo sana maaliif walloltanii jennaani mucayyoon abbaa warraa kan bira dalagu san hin jaalatti kan abbaa warraa na jibbaa kanaafuu ani rakkadhee hin baahee gabba hin booda namichi tokko karaara argee bakka wayii nageessa innaa namichi kunillee fuudhee kallattii kana na fidee eega fideen booda madaamicha illee gaafadhu itti. Rumara ummata sugayyaa fi malee gaafa dhumisuu tajaajila nan gaafadde. Innaa booda ramaa jettee kalaase ani. Kan kikoota askaa harka dhiqadhu shaantaa kee banetti bantee waan hunda laattee ganaa waan hunda fattashtee uffata isii kana keessa illee bantee fattashtee achuma ganaa amma waan biraa bakka filkii kana kabarii keessa illee fattashtee wallaahi datiin baay'ee kana keessa jechuudha. Birri kudhan bichaa qabdi mucayyoon tuni. Deebtee ammallee maal jette madaamiin qabduu harmaa kanneen gurguddaa kan madaamii hasteertu maal jettee kana badhee keessa faffacaafe uffata si amma walitti qabeeraaf malee anatu walitti qabee si qollofataa jirti. Ani yoo walitti qabee beekan sirraa fagaadhumaan jette. Innaa achuma waan akka hatta sammaa gurraa bultootii kana jechuudha. Kamadaamii hatteetta kireemii kamadaamiiti uffanni kamadaamiiti jettee amma namichi illee obboleeyyanii daawwattee haamte obboleeyyan nama 8 jechuudha. Beeraan arabaa kun bineensa hin beekani. Ganaa gumii dhuftee achi tuun ammoo liibii waraabbii irratti jechuudha. Tuu fiidoo waraabbatti tuu abbaa warraa daawwattee fiidootti agarsiifte jechuudha. Hatta anuma sana waliin waraabanii jiran jechuudha. Maaliif taa'e jennaan ni dhibbee taa'ii akka agarsiisaa jiru jennaan madaamillee kadhadhe mana
teessu qorrannee jirra na waliin meetaa lama iyyuu teessu naan la aluma teessu nama dhiirri gadi akkana dhiirri harkisi dhiiga maal godhu mana galchee gaa chibaalee maali jaanillee waliin rakkataa dhaqee laftee gabareete falaataniin deema yennaan akka nama tokko birri taasii kennee waan nyaatu kenneefi osoo madaan kaamee akkanatti janna qabdeen alaatti madaan jechoodha maaliif taphatiin yoo waliin ijoollee rakkoon qabedee akkana tokko bira dhaabbadhee akkanti la musliimaa ofirraa geggeessa. Ani gajah sebelum berbalik aja na laki madem aja dem jechuudha. Bare dogote kaate eda mahal kan tulah itu ragal te abatu korate share gode jechuudha. Sila ijoollee mana rakkee tuun ta'e miidiyaa dhuma kanarratti share gode jechuudha. Sila mucaan kun inuma deebii hin baddu jechuudha. Edda murteessi baraa fuudha jechuudha. Amma bakka siin deemtan beekaa. Mucaan yoo akkuma kallattii akkana deemee poolisii dhumnaani. Polisi juga di sana aja sih kita wajib orang wajib lagi. Buka kafe sana udah kok hima ada tapi berapa dari polis. Oh iya. Karena amma mucatti eddo mucattiin jirtu eddo takkittiin jirtu san jirti moo eddo bakka sanii deemteerti. Achi deemteerti eddoon isin jirtu achi deemte mucattiin bilbila isin yaa kennitu takkittiin. Bilbila isii saniin mucattiin bilbila qabdi? Waan qabdi. Siimiin keessa na dubbisan. Keen ergisiisaa keessa. Ya Allah. Ijoollee sila nama wanna qalbana qabate kana wayyaa yuko ijoollees barbaadu yaaki namni maali wayne karakkatee beeku nama rakkate yaaki wali yaada yaa ummata Oromoo gandummaa dhiisa gandummaa kun arsa wallaahi maali yeroo godhu dhiisa bakka rakkoo kanatti ol bada dhaabbadha Oromoo hunduu namarraa gandummaan kalaan nu gandamaan qabnaa yaaki rabbiin malee obboleettiin deemtuun akkuma kennan dalagadhette yookiin abbaan rakkataadha hunduu rakkataa iddoo qabannee beera arabaa jalan dalaynu miskiina gandummaa dhiiftanii bakka rakkatee harka walii yaadu malee gandummaa warqaan arsi taaju yaa rabbi wallaahi nama keessumaa yoo arabni maraatii kun baay'ee quufteerti wallaahi laazii siifan oolaa maanaati bicha ma ijoolleen amma Saudi Arabiyaa addisi ergan ijoolleen akka jiruun ijoolleen afaan beeku kun dacha'ee rakkataa jiraabe wallahi keessatti immoo biyyi kun sunuma biyya badduudha bakka achitti illee gadi baatee shortaa si qabdee si fuutee si galchii dhimi si galtee si fuutee mana hidhaatti si darbitee si galchii dhimiti asitti immoo shortaa namdiruu qabu dite asitti sinqaasitti osoo namni kenna waliif yaadee waliif dhaabbate jechuu biyya kana ka ga'u hin jiru poolisiin akka laayyee sin qabdu biyya kanatti osoo namni yaadnu ta'e walaafati ka walii yaadnu Waliyaanu te biyya kana geettu jirtu sin qamani suudarabitti bargadi baate shaar irratti qamanituma hidha olsi darbanituma ijoollee meeqa waggaala kala ammas asitti wanti si galuu qabu as biyya kana biyya nu keessa jiru kana keessatti ijoolluma keenyatu iyyuu waliif hin tolan ila amma fakkeenyaaf isa kana nama ana karakkoon jiru warra Oromoo keessa jiraatu tun nu miidhe malee mucayyoo tana silaa rakkattee fuudhanii ofi qabanii waan ta'e karaa irraa muranii fi gara biyyaa ofirra yoo fayyaa akkasiin jiru kala amma fakkeenyaaf wanti si galuu qabu mucaan kun utuu waan isin birrii qabaattee yookaan waa ofirkaa qabaachuutti beekanii nama 500 karaarraa kaasa. Dafee kana qabdi malee birrii 10 bicha kabarii silkiitii duuba argina jechuudha. Kanaafuu namni ilaashuuf amma namni kaasuu jiru jechuudha. Biyya kanatti kan rakkoo ta'e yoo birrii qabaatte malee namni lafa kaasu. Amma nuti ijoollee keenya walitti akkane malee amma nu mana madaamii jirra mucayyoo tana doo bakkee godhatte birrii 100 odoo kennine namni 500 tana tikeettii irraa murree biyya galchuu dandeenya.
Fakkeenya wallaahi nama tokko argitu namaas keessaa nama. Gaaffiin immoo keetti kutuu dandeetta. Dura mucayyoo sammuu fayyaa hin qabdu akka waan nama maraatee jirtu. Hatta muyyattiin tuun obboleettii Abooyee dhaggeeffadhu namni tokko rakkoo. Oromoo kan jettu kun mucattii arabatu gadi baasee bakkeetti gatee jennaan karaarra jirti jetti obboleettiin keenya. Dhaggeeffadhu ana waggaa kana ollaa kana mucayyoo namittiin nyaatan kennitu. Dhugaa rabbiin kun mucattiisan balbalumatti qabsaa kan wanti argaa. Tazaama akkana nagoota. Qali kaani mucattii maal gooti? Siiti gadi baaftira madaamimmaan mana siiti gadi baafte mi'atti karamarra gatte. Karamarra wallaa laazim. Karamarra gatte hin booti yaa nuuf hin booti. Mucattiin maan dura fayyaa qabdu tun akka nama qalbiin qabne taate bakka. Namni afaan beeku rakkatu bara wallaahi atummaa yoo nama subii sa'aatii 11 subiirraa badee guyyaa sa'aatii 7 namni argate karaarraa. Wallaahi bara namni afaan beeku walbaagalatti mucayyoo qabaate kaleessa jechuudha. Keessa bulee jechuun tara shawaatii wallane. Takkitti qoy mu'attiin tun mana madaamiiti baddee malee bakkee hojjettee bakkee gadi hin baasne mu'attiin tun mana madaamiiti madaamii dhuftee tuu gadi baaseemi. Ila dhageeffadhu dura isheen gadi mana madaamii san biyyarraa yoo dhufte ji'a afurii garuu mana keessa mucayyoo baalee takka jirata waggaa 4 dalatte jechuudha gadiima. Sun ammoo abbaa warraa namitti hojii qabdee abbaa warraa waliin waliigaltee qabattee yeroo baay'ee mucayyoo sanatti qottisan jechuudha. Shabakan na baasee beektanii jarana mee akkami wanti waa jijjiiramni dhufe tokko jira moo akkanumaan jedhanii miidiyaa kanarra taa'aniitu maal kijibaa jiran. Lakkoofsi ijoollee ergee jira. Ijoolleen hin beekne jedhaniitiin dhufe tokko jira. Ijoolleen haaromni dhuftaniitiin jettanii gada asumaanii isinii himaa mucattiin takka biyya Dubaayii keessatti jechuudha. Mana kontiraataati baddeetiin amma takkittiin bira bulchiteetiin jechuudha. Mucattii maallaqa keetee fi hojii akka danda'amee jarri ammoo ofirraa jibbitee jennaanii deemtee lakkoofsillee mucattii takkatti bira hin jiru. Kanaaf jechuudha mee gadaa ol harkis mee keessaa nama tokko fakkeenya gadaan jechuudha. Kanaaf mucattii haga ammaatitti jarri ammoo mucattii haga boota isiin jirtu wanti isiin beekame tokko hin jiru jechuudha. Ijoolleen isii irratti walatteetiin hin jette. Maal jedhaniini ammanuu salamaa jirraa Indeennu deemii jedhaniin jechuudha. Oromoon fedhii fooniitiif jecha qilleensarra walgataa jira jechuudha. Obboleeyyan kee dhugaa jiru. Assalamu alaikum warahmatullah. Gabbaya fuudhu kan jiru ani halkan guutuu bari waliin gubataa buleera qatiin amma qalbii gootan. Yeroo tokko kan naan jetti beektaa mucayyoo takka laafka dhibameera dhufuu hin danda'u. Yeroo tokko ararratee jira sa'aatiin deemee jira. Wayya. Boonni maa taraa namaa kenna janii? Lakkoofsa siinaa mana koo fiduu hin danda'a. Rakkoon ijoo mana kontiraatan jira rakkoon ijoo lakkoofsa siinaa kennu. Akkasiin jedhanii dhugaa rabbii adda waan amma arra deebitanii dubbatina maqaa nama baay'ee badaa akkasitti dhugaa rabbii. La bardeetta ijoolleen keenya ijoolleen Dubaayii wallahi gizee rakkatte kaa irratti rakkatte dawwalattu silkii si jalaa hin kaasan isaa qabbii baatu ta'e. Maali caadhiftee nama ol dhageettanii naasiftan. Hin kaasaan sirrii dhallee garuu mu'amma sagalee kun hin jedhameeyyee ijoollee mana jaataa akkasitti nama beektaa. Mana jaataa gaarii qabaatte jechuun daggoodde nyaataa sifaatanii isin amma dubbii gabaabama yatti teessaniin barbaadammoo isii fayyaa isii amma dhageeffadha gabaamatti talatee san soqadha ana kintal Oromoo takka ijoolleen baay'ee si dubbisaaraan hin bardeemne fuunna siin jedhanii kanas dubbiin nama ta'e bara. Lakkoofsa nuu kenni lakkoofsa nuu Eeka ijoolleen baay'ee maal deemne fuunna siin jedhaan. Taaksii barbaachise taaksiidhaan amma mana koonfida obboleettii kooti bakkeettiin gatu obboleettii kiyya siin jedhaan malee waa tokko siin jedhaan jiru. Lakkoofsa
Warri dhageessa obboleetti taate galgala giddi ani isinitti dawwalee sagalee ni qabu maaliif na biloota maaliif lookkiin mana keessanii na jala hattan maaliif deebitanii haasaa jijjiirta isiin ammoo obboleeyyantii jettitu ammoo Aneessa sitti si arge obboleetti kiyyaadhaan deemeeraan uun godhamaarra jettee sagalee naa keette jechuun dhageeffadhu obboleetti bakka barbaadan baasa abbawaan shamarran budiin irratti qabatte haasa'uu hin danda'u already. Aneessatti si arge ane waan akkanaa keessan jiru Dubaan mana kontiraatan jira mana poolisiin jira mana kabajamaan jira amma qaallichi koo dhaqeerna fuudhee matillee kana sama birrii kudhanii qabattee deemte. Ay miskiina rabbi dhiisee birrii kudhanii kabarii keessa keessaa argina bismillah rahmaan. Gar waan hojjetan hundi jiraatu harkaan fuudhaa bara kamitti birrii qabattee baate si jammarin birrii waan siin qabu hojjettu torbee isa hojjettu kudha furii isa hojjettu guyyaa shan isa hojjettu guyyaa ja'a isa hojjettu harkaan fuudhanii. Amma waa hundayyuu lakkoofsa akkashiin argattu arguutti naa kenna lakkoofsa mana already ijoolleedha keessa ergeera faaxonni yoo mu'aa takkan beenne yoo asan beenne alan bayna sanuu dasee qabattanii ala keessan deemina. No araba gaarii qabu araba gaarii hayya. Meer lakkoofsa si'eessa akkamiin an arganne an? Nama baay'ee keessa ergee jira lakkoofsa. Ani hin beeku kanaaf kenni kaa. Annan gargaaraan obboleetti kiyya amma mana koo fidee wajji barbaachisee nan galchaani. Mana jaafaa qabda faatillee. An waraqataan qaba ana mana kontiraataan jira lakkoon hin jiru ana mana poolisiin jira mana lakkoon hin jiru. Anu dhageeffadhu osoo waraqaa qabu madaamonni naal dhiphisaluu deemti yaaqii beerran shaarmuudha arabaa kana jechuudha. Yoo barbaadde abbaa itti godhaase fidanidhanii afaan isaanii. Mana poolisiin jira jara sana iyyuu nan gaafachiisa jara araba sana jara mucatti rukuttee sana iyyuu haqqeesiin fudhadha rakkoon hin jiru obboleetti kiyya. Ayyaa akkas taana ati jabduudhaaf keessan lakkoofsa si erga afaan jette kana gala asirra dhuftee waan jette kana dhugama gootee yoo si taatiif. Inshallah mucattii tana fuutee. Nan taasisa amma qaalletti.